qabna inshallah rabbi nutis gaaraan tanan namni hojii argamu namni giddu gurgurraa haareenin isin jira fuulli beekanis jajjabduu fi ciccimtuu ta yeroo hundi isin dhaabbattee isin faana jiraate afaan hundaanuu isin dhiyeessaa kan beekan amasaa Israa'el akkasumaan wanti gongore saniifuu har'a nama haaree akka kanaatis qabateetii haaree ati dhala haaree isin dubara ta'uu jedhamu jetti koomedii fi diraamaalee adda addaa waan adda addaa isin dhiyeessiti inshallah rabbi wajjin har'aan tana isinis chaanaala isii abeessifatu namuuf beeksisaa Asuma harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoonni fuudhanii akkuma nagaatti nyaachaa yoo ansee badhaasuu jedhama akkasumas fuudhanii subscribe like share gochuu barbaadu jedha akkasumas chaanaala biyyee badhaasuu jedha subscribe like share gochuu akkasumatti daawwattoota kan hanga beeksisanii ni nyaadha jecha nyaannu gamanumaan ana fashion na tura nyaanni immoo akkasitti beeksisaa hundi fayyisaran qaana nyaadhu. Ashuma harka fuunee jirra hordoftoota fuulaniitu akkam jirtu isin jechaa jirra asuma alikaan isaa hedduufi kan nama hordoftoota fuulaniitu kanaaf egaa fuulaniin yaada fi isin ibsitu beeksisaa isin lamaanis isaan ol afaa beeksisanii warri dhiiraan bira jiran jechuudha. yoo jaalatta yoo isinii taate ijoolleetu lakkoofsa tokko haaya jaalanneen nu taate dubartiin isaa taatu dhiirtiin isaa taatu yoo isinii taate diraamaa seenanii yeroo hunda fideetiin isin qopheessa akkasumas lakkoofsa tokko haaya. Daawwattoota keenya egaa akkuma jirtu jira qophiin keenya mootummaan hojiifaa maaliif akkana nyaattu jechuun keenya yeroo lamu gisee yeroo qabbanaati yeroo qabbanaati gisee qabbaan ni beela namni jira irraanis ni beela gubbaan si qabbana sagantaa oollee har'a aruusa qabna aruusaan achirratti isin hime bitachuu deemnaa maal jennee halee isin qopheessinee badhaatu isin jirti isa halee deemaa oollee isin hojii kennee aruusa dheeyina argine kapattiin jirti beelonee xixiqqisoo kana afaan kaana jenneeti isii sadarsinii gabarumaan haa'onyaan waliin jechaa jirra akkasumatti ati beeksisaa chaalaal isaa karena kan kesini barat Roma Anis Awan Jerama carane bulan itu berarti agama agama baik itu agama cise karena aku kasih right negara lu jumpa di Pasal negara Nah, katanya apa? akan tapi fikir biasa umat akan apa jizani jalan dawat kota kayak nyoman nuhun kayak mal tadi mal pakai jarjatan anjar awalnya jarjar jeruk isini jet mal ini isini jarjar jeruk isin kesumee sudah jadi sudah punya itu mungkin salah satu kita isin kesumee je wani kau isini mungkin raili pera kadi pemgainya tuh awalnya kesuman kabdi jadi punya nih botol kayak rasa jangan nyati inshallah rojing juga sadin sisi ojnya cukenya malam Sorry, if ada betul asir berarti sudah uste ke udinti. Akan ini, arro ini rupanya terkepa cara lesi besi, cara lesi tadi. Berat like share kopinya kerja ada apa? Lama pa ini rupanya bukan karena ini jerra jenne besi. Jurtu aku majar jerra jenne besi. Ini jerra macam bukan cara lika pada itu keseluruhan. Yani yo jerami akhirnya nutis aku bijarra dabbara mani bijarra aku soorata jiran nutis ilaalchi jiraanii ni qabsoofnaa maal taanaa jenneeti akkanatti dhabamne ni jirraa hin dhabamne kun warkaan jettanii akkasitti arganne mee daawwattoota keenyaaf waan qabdu dabarsiisumaatiin yaada qabdu yaada biyyaarraa yaada si dhagaamurraa waa'ee amma biyya keessa deemaa jiru kanarraa maaltu si dhagaamee ibsiif daawwattoota keenyaaf maaltu qoma lammiitiif maaltu si dhagaamaa jiru. Wantoota baay'ee sammuuna dhukkubsaarraa wantoota baay'ee natti dhaga'ameera. Wantoota natti dhaga'aman keessaa inni guddaan Oromoon akka wal galu naannoodhaan akka wal hin qoonne akka wal jaalatu dadhabaa cimaa isaatis wallaalaa isaatis walitti qabee akka wal jaalatu jedha. Wanti guddaan wanti nani dabarsuu barbaadu Oromoodhuma keenya sabuma keenya ta'ee kan dadhabaas ta'e kan wallaalaas ta'e kan cimaas ta'e isaan lamaanuu wallaal cimaanis gadi bu'ee jiggi waleessatti isaan fakkaatee
Dadhabaasanis baay'ee dadhabaasanis immoo ofitti siqsanii cimaan illee gadi bu'ee dadhabaasaa sana gorsee akka sammuudhanii akkuma isaan Oromoon of jaalataadha jedhan saboonni biraan hin jedhan jechuudha. Nullee akkasumatti saba keenya ofitti qabnee barsiisnee haala gaariidhaan siyaasni maal akka ta'e baay'een keenya siyaasa oduu hin beekin Oromoo arrabsaa jirra Facebook irratti kun yaa dhaabbatu hin jedha. Hanga fedhe wallaaluu waan fedhe haa deeggaru kun siyaasa abbaan barbaade waan fedhe deeggaruu danda'a. Ati garuu namni tokko isattis kan tole deeggaruudha danda'a. Garuu Oromoodhumaaf Oromoo taatanii walis hin arrabsiinaa walis hin cuucinaa sunis siyaasni immoo firiidamiidhaaf firiidamii jennee irra garuu firiidamiin hin jiru sirumaa hin jiru biyya keenya. Kanaaf garuu wal jaalachuun dirqama keenya jechuudha. Firiidamiin guyyaa dhufe firiidamii dhufeera dammalee firiidamiin hojiirra noollee kanaaf tiyoorii bichaa ta'e malee wanni piraaktiisiidhaan firiidamiin argame hin jiru. Kanaaf egaa tiyoorii dhufa qabnu tana kara piraaktiisiitti guddisuudhaaf dura Oromoon naannoleedhaan godinaaleedhaan wal jaalachuu barbaachisaa. Oromoo wal jaaladhaa Oromoo wal jajjabeessaa jechaa jirra. Kan sammuu qabu sammuudhaan kan maallaqa qabu maallaqaan kan yaada gaarii qabu yaadan wal bira haa dhaabbannu walaa jaalannu jechaan jira. Akkanuma yaadni hordoftoota fuulanii kanan dabarsuu barbaadan. Hayyee galatoomii raayil keenyaatti uumama lammiin waan sitti dhagahame waan qaama keessa waan sitti dhagahamaa jiru waan yaadaa waan rafee cimtuu jirre waan daawwattoota ta'etti dubbistee araartistee beeksistee galatoomii raayil keenyaa jenna. Gamanumaan uummata kanaaf illee badhaatuudhaaf carraa kanaan isinis waan uumama lammii isin waan isin dhagahame waan isin yaadaa jirtu akka raftee buluutti jirre akka isin ta'uu feetu ni haanuu daawwattee as baatee jechuudha. Akkasii as bahee hin sagalee fe'uufi haa daawwattoota keenya ani kanan jedhugaa Oromoon dhala namaaf sarbamee biyya isaa keessatti namaa gadi jedhee jiraataa jira. Kuni sababni isaa maalidha yoo jettani sababni isaa waliigaltee dhabuu keenya gartummaadhaan wal qooduu keenya maaliif kunoo gantummaan jira amma osoo tokko du'ee tokko nyaata akkuma caaluun jedhe sanatti tokko du'ee tokko nyaata jedhanii walii dhufaanii gaafreen jedha yaadni koo kanumaan jedha Oromoon harka tokko afaan jedha waanuma hunda namni kophaa waan tokko dalagurra nama lama yoo ta'anii irra baay'ee nama gargaara. Akkas gargaarti baay'ee akkasii ati dhiyaansii mee daawwattoota ajaa'ibsiis amala guutuu waan qabdan dhiyaansaati viidiyoo kana qabamumaan uummataaf dhaamsa qabuudhaafne akka yaadanii qabdan yaada fuulanii yoo yaada qabaatan namni qabdan yaada himaa ibsadha. Yaadni qabdaa cimtuudha sabskiraayib laayik sheer godhaa fi akkasumas Oromoo wal cinaa dhaabbadhaa immoo wal qixxisa keenyuma keenyaan bira dhaabbadhaa. Chaanala biyya sabskiraayib laayik sheer godhaa isin dabalaa fi galatooma. Akkasii daawwattoota keenya wanni arraan kana qabannee isin tokkoffaa badhaatu dhaggeessanii sabskiraayib laayik sheer godhaa akka nuni raanfanne akka fuula keenya isin raanfanneef jechuudhaaf ni jirra Oromoo keenya jennee beeksisuufne. Lammaffaa immoo quuqama lammii keenyaaf qabnu ciistee kan afaan jirre mana uwwaa keessa keessaniitiis viidiyoo irra gadhiisanii maallaqa jaallataan hojjechaa jirtan mana uwwaa keessa rafnee halkanii guyyaa sagalee isaanii sagalee keenya akka isin sabaaf lolaa jirtan lollee sinaarraan akka Oromoon ta'anii kan akka neetii seenaa jechuudha. Akka dhabaatu kan godhu jiru waan goonuu dhabneeti jechuudha Oromoo keenya saniifuu gaa wanni arraan kana isin wanni arraan kana qabannee dhufne kanumaan isin jaatu daawwatu